Hi there, welcome to Oral English. This is Oral English with C's. Oral English is dedicated to improving your spoken English. Make it your number one choice. Good. Let's proceed to our today's lesson. Har ammoo jechoota amma iskiriinirratti argaa jirtan kanaa fi kan kana fakkaatan haala gaariitiin ni ilaallaa jechuudha. Aga xumura leesonii kan waliin turan affeerraa keenya ni haa eegan. Let's dive. Good. Akkuma amma iskiriinirratti argaa jirtan kana siin ala eenyuun iyyuu hin jaalladhu. Ani siitiin ala eenyuun hin jaalladhu, eenyuun hin beeku jechuu yoo barbaanne I love no one but you. I love no one but you. I love no one but you. Ka jedhu kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuun no one but ka jedhu kun siin ala isa jennu sana jechuudha. Ala garuu ala eenyuun isa jedhu sana jechuudha. So no one but ka jedhu kun ala eenyuun iyyuu siin ala yookiin abaluun ala yookiin waan barbaanne gashuu dandeenya. So ala ka jedhu sana so yeroo waan tokko jennu ala eenyuun iyyuu yookiin siraan kanaaf eenyuun yookiin akka kanarraan kanaaf maal iyyuu jechuu yoo barbaan no one but ka jedhu kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Excellent. Fakkeenyaaf abbaa koon ala eenyuun iyyuu hin jaalladhu. Ani abbaa kootiin ala eenyuun iyyuu hin jaalladhu jechuu yoo barbaan no one but ka jedhu kana fayyadamne I love no one but my father. I love no one but my father jechuu ni dandeenya jechuudha. Oh, I love no one but my father. I love no one but my mother. I love no one but jennee qaama jaallan abaluurraan kana fi ani eenyuun hin jaalladhu jechuu barbaan no one but ka jedhu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya kabraa jechuudha. Siin ala eenyuun iyyuu hin amanu. Ani siin ala eenyuun hin amanu osoo hin du'eeyyuu ani siitiin ala eenyuun hin amanu. Yeroo akkasii fa'aa yeroo takka akana ni jenna jechuudha. So afaan Ingiliffaatiin akkana jechuu barbaan no one but ka jedhu kana fayyadamne I trust no one but you. I trust no one but you. Whoa. I don't trust anybody. Or I trust no one but you. I trust no one but you. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Eenyuun hin amanu garuu si qofan amana jechuu barbaan I trust no one but you jechuu ni dandeenya jechuudha. So verboota barbaanne bakka trustii kanaa galachuutiin ani in amanu ani hin jaalladhu ani kanan godhu ani sana godhu kanaan kana jechuu barbaan bifa kanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Siin ala eenyuyyuu na hin hubatu. Siin ala eenyullee na hin hubatu yookiis nan jaallatu yookiis na hin amanu waan jedhu bifa garaagaraatiin fayyadamna waan ta'eef siin ala eenyullee na hin hubatu jechuu barbaan no one but you understand. No one but you understand. Oh, you got no one but you understand. Eenyullee na hin hubatu si malee jechuu barbaan yookiin siin ala eenyullee na hin hubatu jechuu barbaan no one but you understand jechuu ni dandeenya jechuudha. Mee isin immoo obboleettii koo malee namni na amanu hin jiru. Obboleettii koo malee namni na amanu hin jiru jechuu yoo barbaan no one but ka jedhu kana fayyadamna jenneerra. So ala eenyuyyuu waan barbaan amanuu jaallachuu deemuu gochuu sanaa ta'u so ala eenyuyyuu ka jedhu haasuu barbaan no one but ka jedhu kana fayyadamna jenneerra. So kana fayyadamnee maal akka jennu put your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Great. Inni kabiraan mee afaan Ingiliffaan waan kana deebisuu dhiisuun filadhaa yookiin deebisuu dhiisuutu anaaf wayya. Akkastu naaf wayya yookiis kanan filadha kanan fo'adhaa ni jenna yeroo hedduu. So afaan Ingiliffaan akkana jechuu barbaan salphaadhumatti I rather not answer. I would rather not answer. I rather not answer.
I rather not answer jechuun deebisuu dhiisuun fo'adha yookiin sanatu naaf wayya. Waan kanaaf deebii kennuurra dhiisuun filadhaa akka jechuuti jechuudha. So walumaa galatti naaf wayya negatively jechuudha. Akka kana gochuu dhiisuu naaf wayya akka sana yoo ta'in hafe naaf wayyan yookiis hin filadhan fo'adha jechuu yoo barbaan I rather not akkuma screen irratti argartan kana I rather not ka jedhu kana fayyadamuutiin akka kanatu fo'adha yookiis filadha jechuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf nam tokko nyaata wayii nu dhiyeessee burgerii haa ta'u yookiis xibsii haa ta'u or whatever it is so nuyi kana nyaachuu dhiisuun fo'adha jechuu yoo barbaan I rather not eat jechuu dandeenya jechuudha. Nyaachuu dhiisuun filadha yookiis fo'adha jechaa jirra jechuudha. Nyaachuu dhiisuun filadha yookiin fo'adha. Bakka nyaanni kun sonatti hafe wayyaadha jechuudha kan nu jechaa jiru. I rather not eat. I rather not drink. Waan barbaanne jechuu dandeenya jechuudha. So deemuun dhiisuu naaf wayya yookiis deemuun dhiisuu wayya deemuun dhiisuun filadha jechuu barbaan I rather not ka jedhu fayyadamne I rather not go. I rather not go. Deemuun dhiisuun filadha jechuu yoo barbaan kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Jaallachuu dhiisuu wayyaa. Jaallachuu fakkeenyaaf nama tokko jaalannee yookiin jaalalaatiin akkasana yookiin immoo akkanadha jennee ni shakkina yookiis immoo hin feenu yoo ta'e so jaallachuu dhiisuun filadha jechuu barbaan sentensii amma fayyadamaa turre keessatti jechoota garaagaraa itti hidha'uutiin kan fayyadamaa turre kana I would rather not ka jedhu kana fayyadamnee maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. So wantoonni gurguddoon nuyi har'a ilaalle I would rather not dhiisuun filadha yookiis fo'adha ka jedhu kana jechuu yoo barbaanne bifa garaagaraatiin ishee kana fayyadamnee jechuu dandeenya. Inni kabraa wanti guddaan nuyi ilaalle ala eenyuun iyyuu baay'inaan deelii haasawaa goonu keessatti heddumnaan ni fayyadamna waan kana. Kanaaf deebiitiin sentensii garaagaraa keessatti kan nu ilaalle. So siin ala eenyuun iyyuu abaluun ala eenyuun iyyuu yookiis immoo waan kanaan ala waan kamiin iyyuu jechuu barbaan no one but ka jedhu kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Great. Excellent.